السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبلينكي يا مسلمة هم دقيسنو سلامتان ديتا أن الراقات بكا جرت سنارك بسنين جتا ورّي منتي برادس هشا ما حركفوني أبلينكي قادي بكاري أكمي أمتك أشتي جرتو بكا جراتنا سنين جتا هم دقيسنو سلامتان ديتا أن الراقات بكا جرت سنارك بسنين جتا أبلينكي يا خارج يوتيوبرا دفيتين جرا يوتيوبرا دفيتين جرانا ججبيسا like share subscribe godhu hinda gatinaan isinin jabbalengiya akkasuma waan babbareedduun qabadhee isinii dhufaa firaankii diraamaa waan itti qabadheen isinii dhufaan isinin jabbalengiya like share subscribe godhuudhaan hinda gatinaan isinin jaa akkasumatti obboleeyyangiya arraa amaanaatuuf maal qabattee dhuftee yoo kan jettu taatan wanti niin qabadhee dhufee isin wajjin wal baruuf hin dhufeen isinin jabbalengiya isin wajjin wal baruuf hin dhufee takkanaati obboleeyyangiya nameena qabeeltoo mee warri maatii naataatan maatii siif taane jaa komantii jala na barreessa anis maatii isiniif ta'u qophiidhaan isinin jabbalengiya akkasumatti obboleeyyangiya anin tun yuutuubara amma lafarraa ol ka'uu jiru wanti niin sirreeffadhu yoo kan jiraatu taate waan akkanaa sirreeffadhu jaana gorsa keessan dhaga'uudhaaf qophiidhaan isinin jabbalengiya waa hunda waan isinaan jettan sirreeffachuudhaaf qophiidhaan isinin jabbalengiya takkanaati obboleeyyangiya ummata qashti like share subscribe comment na godhu hin dagatina na jajjabeessaa na cina dhaabbadhaa na obboleettii teessan oromoon haa wal guddistuu haa wal cinaa dhaabbattuun isinin jabbalengiya afaan keenya haa guddisnuun isinin haa babal'atu afaan keenya takkanaati obboleeyyangiya aarra waniin qabadde dhufe kanuma hanga waan biraatiin walitti deebinutti akkatti nageenyaaf jiraadhaa bakka jirtanitti نجيني خيا أن الراخي سنارك ونسنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.